Akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan Arbuu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa akkuma yeroo kaanii barnoota sirna gadaa barsiisaa wal hubachiisaa turre har'a immoo boqonnaa 11ffaa faaruu fardaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa gararraatti waa'ee fardaa kan jedhu ilaallee ture jechuudha. Farda jechuun aadaa yookiin uummata Oromoo biratti kabajaaf jaalalaan kan akka daa'immanitti yookiin immoo akka namaatti kunuunsamuu fi kabajamu jenneerra jechuudha. Kanaafis jecha immoo Oromoon maqaawwan farda isaa ittiin baafatu abbaa booraa, abbaa magaal, abbaa daamaa, abbaa diimaa, abbaa bululloo, abbaa booloo jechuutiin kan inni itti maqaatti moggaafatuu fi seera tumeefillee fardaaf seera tumee akka qabu gubbaatti ilaalla jechuudha. Har'a immoo faaruunni farda isaaf faarfatu ilaalla jechuudha. Egaa gadaa keessatti Oromoon fardaaf kabajaa fi jaalala guddaa akka inni qabaatu irratti ilaallee jechuudha. Egaa kabajaa fi jaalala kan inni fardaaf qabaatu loon yookiin immoo beellada warreen kaan irraa adda godhee kan ilaalu gaafa jilaa, gaafa cidhaa, gaafa gaddaa yookiin immoo namni kabajamaa yookiin gootni gaafa du'e kan inni ittiin kabajuu yaabbatee deemu, kan inni duula deemu fardaani jechuudha. Kanaaf kabaja jaalala akkasuma marartee jaalala fardaaf qabu argisiisuuf jechas immoo faaruu garaagaraatiin maal godhaa ibsata jechuudha. Isaanis egaa faaruuwwan isaan faarsan keessaa tokko shoogollee, yaa bulluukoo, hoo'ee, maccaaf kanneen kana fakkaatan jechuudha. Egaa maal godha jechuudha? Farda isaa ittiin faarsata jechuudha. Inni kan biraan immoo isaan keessaa egaa faaruu hoo'ee macaa jedhu akka itti aanutti illee akka maal ta'edha akkaataan itti faarfamullee qophaa'ee ni jira jechuudha. Kallattii adda addaatiin yookiin immoo haala godinoota Oromiyaa keessa jiranii garaagara yoo ta'e iyyuu haala bakkee hedduutti haalli isaan ittiin farda isaanii faarsan wal fakkaataa jechuudha. Kunuuti fakkeenyaaf farda yookiin immoo namni farda leenjifatee yookiin kan inni kabaja laatuufis wanta inni hojjechiise hojjechuu danda'a jechuudha. Fardi isaa akkaataa inni dhaabetti dhaabachuu danda'a jechuudha. Luka lamaan dhaabbateetu namichi osoo irraa hin kuffisiin abbaa isa guddise waan ta'eef haala inni ittiin dhaabatee jiru jechuudha. Keessatti magaalaa walakkaa yookiin immoo yeroo waggoota 3 kan darban keessatti yeroo magaalaa Finfinnee keessa yeroo jalqabaa fi deemamaa ture jechuudha. Yookiin immoo yeroo fardaan gulufsiisuu yookiin kabajamee jechuudha. Akkaataa kanaatiin illee kabaja kana ni qabaata jechuudha. Kanaaf namni farda isaa kan inni kabaja kennu jechuudha. Hoo'ee macaa, haa yaahoo baallii hoo'ee macaa, haa yaahoo baallii hoo'ee macaa, haayyoo isa siinqee sibiilee macaa, haa yaahoo baallii hoo'ee macaa, aabboo isa lichoo sibiilee macaa, haayyoo baallii hoo'ee macaa, gurguddaa harankaa koreeyoo macaa, hayyaa'oo baalliyooyee macaa, gurguddaa kan saaloo raachooyee macaa, hayyaa'oo jaarsoo samaalooyee macaa, hayyooyee baalliyooyee macaa, fardi akka qeerransaa kooquwee macaa, hayyaa'oo baalliyooyee macaa, kan akka qeerroo roqomooyee macaa, hayyaa'oo baalliyooyee macaa, kan akka gootaa dhaadatuuyee macaa, hayyaa'oo baalliyooyee macaa, kan akka gannaa dhaabbatu macaa, hayyaa'oo baalliyooyee macaa, macaa akka xiyyaa sarbisuu macaa, hayyaa'oo baalliyooyee macaa, macaa akka ilaaddaa dagalee macaa, hayyaa'oo baalliyooyee macaa, macaa akka xuyyuraa marra'ee macaa, hayyaa'oo baalliyooyee macaa, farda kiyyoo eegeen hacaacoyee macaa, hayyaa'oo baallii hacoyee macaa, warra fardaa waaqi badhaasee macaa, hayyaa'oo baalliyooyee macaa, aayyootee taayyiin handaara'ee macaa, hayyaa'oo baalliyooyee macaa, macaa abboon fardaan facaasee macaa, hayyaa'oo baalliyooyee macaa, hayyaa'oo baalliyooyee macaa jecha yeroo 3 faarsa jechuudha. As keessatti wantoota baay'ee arguu dandeenya. Macaa abboon fardaan facaasee macaa fardaan maal godhe facaasee yookiin immoo diina isaa yeroo lolaa yookiin bakka duula deemetti farda isaa yaabbatee kan ittiin gulufee diina isaa facaasu yookiin walirraa diiguu jechuudha. Akkasumallee aayyootee taayii handaara'ee macaa
Aayyoon kan isheen kabajamtu yookiin immoo handaara yookiin taayyiin handaara yookiin machaa jedhetu aayyoo yookiin immoo dubartoota illee kan ittiin faarsudha jechuudha. Kana keessatti egaa kanaaf fardi yookiin warra fardaa waaqi badhaasee machaa akkasumallee kabaja fardaaf qabuu fi badhaasadha kuni farda warri qabanidheetu faarsataa jechuudha. Kanaaf faaruu fardaa kan jennu kanaaf kabaja marartee fardaaf qaban kan inni ittiin ibsudha jechuudha. Gaaffilee armaan gadii keessatti Oromoon maaliif farda faarsaa? Kan inni farda faarsuuf jaalala, kabajaa fi marartee fardaaf qabuuf jecha kan inni farda faarsu. Faaruu armaan olitti dhiyaate irraa maal hubattee? Faaruun gararraatti dhiyaate egaa kan irraa hubannu tokko marartee fardaaf qaban. Fardi kabaja akkamii akka inni qabu? Fardi jaalala akkamii akka inni namaa wajjin taasisuu danda'u? Akkaataa akkamitti akka inni kabajamu kan argisiisu mararteewwan sanaaf taatee jira jechuudha. Egaa inni taatee jiru ammas gara jalaatti kan biraatti osoo hin darbiin yoo obsan argu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Akkasuma hiriyoota keessaniif share, comment gochuullee hin dagatina. Namni kamiyyuu dubbisee yookiin dhaggeeffatee wantoota baay'ee irraa barachuu waan danda'uuf jechuudha. Egaa kan itti aanee jiru boqonnaa 12ffaa kallachaaf caaccuu kan jedhudha jechuudha. Sirna gadaa keessatti egaa kallachaaf caaccuun mi'oota ulfoo ta'anii kan warreen tajaajilan keessaa isaan tokko jechuudha. Kallachaa fi caaccuu jechuun kan abbaan gadaa fi haati siiqee godhatanii jechuudha. Kallacha jechuun kan dhaalaan namatti darbu yookiin immoo abbaan ofii waggaa 40 isaa bulchee waggaa 80 yookiin yeroo gadamoojiitti galu kan inni baasee ilma isaaf laatu yeroo ta'u, caaccuun immoo haati siinqee kan isheen faayamtee ittiin deemtudha jechuudha. Kanaaf mi'oota ulfoo yookiin mi'oota kabajaa jedhamaniitu kan beekamanidha jechuudha. Kallachi akaakuu lama qaba. Akaakuu lamaan keessaa immoo inni tokko kallacha dhugoo kanneen jedhamuu fi alkoo kan jedhamudha jechuudha. Kallachi gosa lama qaba. Inni tokko dhugoo fi alkoo kan jedhamudha. Kallachi dhugoo sibiilarraa kan hojjetamu yoo ta'u, kallachi alkoon immoo ilkee arbaarraa kan hojjetamudha jechuudha. Ilkee arbaarraa hojjetamuutiin kan inni qophaa'udha. Abbaarraa gara ilmaattis kan darbudha jechuudha. Kunis immoo maal ta'a jechuudha. Ilkee arbaarraa yeroo hojjetaman kallachi hin yuboomu waan ta'eef abbaa irraa ilmatti darbaa jechuudha. Yeroo abbaan yubooma ta'ee gara gadamoojiitti yeroo inni darbu yubaa tokkoffaa, yubaa lammaffaa, yubaa sadaffaa, yubaa arfaffaa inni yeroo inni xumuratu baalliin dhaalaan darbuu waan hin dandeenyeef ilmaaf hin laatamu. Nama baallii yookiin immoo sirna bulchuu ga'ee qofa laatama. Kallachi garuu waan hin yuboomneef abbaarraa gara eenyutti darba? Gara ilmaatti darba jechuudha. Kallachi akkuma kanadha jechuudha. Kallachi gosa lamaan isaanii jechuudha. Ilboonis dhugoonis jechuudha. Kanaaf namni kallacha addatti hidhatee waan safuu cabsu hin hojjetu, hin dubbatu yakkadha jechuudha. Akka safuuf safeeffannaa sanaatti kallacha godhateera taanaan yakka kamiyyuu hojjechuu hin danda'u. Waan safuu, waan fakii ta'es hin dubbatu jechuudha. Hin dheekkamu, meeshaa miidhaa dhaqqabsiisan yookiin qara qaban akka waraanaa hin qabatu. Yookiin eeboo wantoota aaraniitiin nama miidhuu danda'an kamillee qabachuu hin danda'u jechuudha. Maal godhatee jennaan? Kallacha godhatee jennaani jechuudha. Bifni kallachaa kan nuti jennu gaafa haala fakkii kanarraa ilaaluu dandeenyudha. Fakkii kanarraa ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Tokkoffaa kallacha kan nuti jennu kan abbaan gadaa, abbaan bokkuu yookiin mataatti godhatee jiru kana fakkaatti jechuudha. Kana fakkaatti mallattoo kanaa mallattoo dhiiraa, mallattoo dhiirummaa yookiin immoo dhiirri qofti kan godhatu kan inni ittiin beekamu kallacha jedhamti. Kallachi kun immoo kallacha dhugoo fi kallacha ilkoo jennaani kallacha sibiilarraa hojjetamuu fi kallacha ilkaa arbaarraa hojjetamudha jechuudha. Kana haadha siiqee kan nuti jennu immoo haati siiqee kan isheen godhattu kunoola wantoota kanaa jechuudha. Caaccuu kan nuti jennu wantoota isheen irraa godhattee jirtu bifa kan ishee duwwaa ta'e yookiin immoo kan haadha gadaa kan ta'e qofa kan dubartiin qofti godhattu kunooti jechuudha. Kanaaf kallattii kanaan caaccuu fi wanniin keenya kallachi keenya kana fakkaatti jechuudha. Kanaaf garaagarummaan isaanii kan dhiirri godhatu kan shamarri godhatanidha jechuudha. Egaa inni biraan kallacha kan hidhatu nama hundaa miti. Kallacha abbaa gadaa, qaalluu, gadamoojii fi
dooriitu hidhata jechuudha. Warreen iddoo gahan yookiin immoo bakka sirrii yookiin eeggatanii safuuf safeeffannaa eeggatanii umuriin isaaniillee bakka sirrii ga'eetu sana godhata jechuudha. Namni abbaa gadaa ta'uu kallacha adda irratti maal godhata? Hidhachuun waadaa seena jechuudha. Kallacha jechuun mallattoo waadaati jechuudha. Mallattoo aangoo erga fuudhanii waadaa ittiin galanidha jechuudha. Kan waadaa ittiin galan kan innis ta'e guyyaa muudaa yookiin immoo guyyaa aangoo argatu jechuudha. Guyyaa baalli mana isaa galtu muudaa qaalluu dhibaayyuu baalli itti wal dabarsan yeroo gadamoojjumaa fi jilli odaa gaggeeffamu kan inni godhatu, kan inni mataatti godhatee argamudha jechuudha. Maal? Kallacha jechuudha. Akkasuma kallachi yeroo gosa walitti araarsan ni hidhatama. Namni yoo lole araaramu yoo dide kallacha hidhataniitu araarsa dhaqu jechuudha. Akkuma yeroo alaabaa yookiin faajii qabatanii bakka lolaa dhaqanii agarsiisan nageenya weeraranii mallattoo faajii agarsiisan abbaan gadaa kallacha isaatii jechuudha. Mallattoo mi'a ulfoo isaa ta'e tajaajilu jechuudha. Namni kallachaan kadhatamee hin didu kallachi waaqa gaditti mi'a ulfoo fi kan safuu safeeffannaati jedhamee waan beekamuu fi kanaaf dirqama namni walitti araaramaa jechuudha. Caaccuun immoo sirna gadaa keessatti mi'a ulfoo dubartiin hidhattudha. Caaccuun sirna gadaa keessatti mi'a ulfoo dubartiin hidhattudha. Caaccuun gosa kan inni irraa hojjetamu gogaa loonii irraatidha. Gogaa yookiin immoo gogaa goromsaa kan jedhamu irraati maal godhate jechuudha. Hojjetatteetu irraa elellaanaan sagaliin jechuudha. Tarree galee tolfamaa jechuudha. Sagaliin tolfamaa kan inni jedhu caaccuun suni bifa mallattoo qaama shamarranii kan qabaatu jechuudha. Shamarraniif kabaja uumamni isheef qofa kan laate kan nama biraaf hin laatamne isheef fi dubartummaa ishee kan kenname caaccuudhaan kan isheen argisiistu jechuudha. Kanaatiif mallattoo kanaatiin gogaarraa kan hojjetamee fi elellaanaan kan qabatee jirudha jechuudha. Elellaanni kun mallattoo dubartummaa yookiin immoo qaama hormaata dubartii ta'eetu ishee tajaajila. Fakkaattii sana kennaa kooti jetteetu kan isheen qabu jechuudha. Isheenis egaa maal gootti? Caaccuu hidhattee araara dhatti, nagaa buustii, rooba kadhatti, fayyaaf kadhatti, hormaataaf kadhatti, waaqatti dhiyoodha jedhameetu dubartoonni sana godhatanii jiranillee kabaja isaaniiti. Warra ofitti amanee, warra of beekee jiraatudha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf caaccuun mallattoo ulfoo dubartii hidhattu. Caaccuun gogaa goromsaa irraa elellaanaan yookiin immoo sagaliin kan hojjetamudha. Sagaliin jechuun immoo utubaa Oromoo salgan Booranaa kan jedhamu sana sagaliin mallattoo sana agarsiisti jechuudha. Kanaatiin kan kabajamudha. Egaa dubartiin haadha caaccuu taatee filatamtu ishee gadoomtedha. Ishee gadoomtedha kan jedhu abbaa gadaa wajjin yeroo abbaan gadaa umurii isaa xumurachuudhaaf yookiin immoo gadooma sirna gadaa keessaa xumuree bahuuf jedhu isheen taatee jirtu isheetu godhataa jechuudha. Malee dubarumti calleetteen godhattu jechuudha. Maaliif kabaja isheeti, safuu isheeti, isheen nagaadhaan waa hundarratti hirmaatteetti jechuudha. Dabalataan meeshaan ulfoo biroo bokkuudha. Bokkuun waddeessarraa kan tolfamu yoo ta'u, mallattoo aangooti. Waddeessi bokkuu irraati hojjetama. Innis bifa lama qaba. Tokko gurraachaa fi bokkuu diimaa jedhama. Bokkuu gurraachaa fi bokkuu diimaa kan inni jedhamu egaa maalirraa hojjetameetudha? Muka waddeessa. Waddeessa namni ittiin fincoone, sareen ittiin fincoone bakka miidhaga bakka sirriitti kan guddate jechuudha. Bakka eegamee, bakka itti dallaan itti dhaabamee yookiin itti ijaaramee guddate keessatti waddeessa guddaterraa muramaa jechuudha. Waddeessa murochuu kanneen jedhu jira. Isaan keessatti yeroo sana kabajaan dhaqee jilli qophaa'u jila isaa wajjin dhaqeetu waddeessa sana murateetu sana qopheeffata jechuudha. Kanaaf bokkuun gosa lama qabdi jechuudha. Bokkuu gurraachaa fi bokkuu diimaa jenneetu ilaalla jechuudha. Oromoon seera tumatee bokkuun mirkaneessa jechuudha. Seerri tumameera yookiin immoo seerri raggeera kan jennu bokkuu isaatiinidha jechuudha. Bokkuu qabateetu sirna kana gaggeessa jechuudha. Eenyutu? Abbaan bokkuu fi abbaan gadaa. Hayyoonni fi beektonni sirna kanaa walitti yaa'aniitu jechuudha. Kana fakkaatti jechuudha. Gaaffilee armaan gadii deebisii kan jedhuga. Kallachi guyyaa akkamii hidhatama? Kallachi guyyaa gadoomaa yookiin immoo guyyaa araaraa, guyyaa dhiifamaa, guyyaa dhibaayyuu, guyyaa namootaa fi yookiin immoo bakka mariin gadaa jirutti kallachi ni hidhatama. Caaccuu eenyutu hidhata? Caaccuu dubartiitu hidhata. Dubartii gadoomte
yookiin immoo gadaa dhumaa yookiin xumuraa abbaa warraa ishee gahee keessa geessetu caaccuu hidhata. Namni wal lolee yoo araaramuu dide caaccuu kallacha hidhatanii walitti araarsuun maal argisiisa? Mallattoo waadaa, mallattoo kabajaa, mallattoo mi'a ulfooti waan ta'eef namni kamiyyuu caaccuu fi kallacha hidhatee dhaqee jennaan diduu hin danda'u. Yoo dide safuu cabseera. Seera kabajuu dideera jedhama waan ta'eef caaccuu kallacha hidhatamee dhaqamee jennaan dirqama ni araarama jechuudha. Mi'a ulfoo gadaa kan ta'e isa kamidha? Mi'a ulfoo gadaa kan ta'e isa kam kan jedhuuf egaa caaccuu, kallacha, bokkuu hundadha. Hundi isaaniillee ni ta'u jechuudha. Sababni isaa caaccuun mallattoo dubartiin gadoomte hidhattudha. Kallachi abbaan gadaa yookiin immoo abbaan sa'a namichi waggaa 40tti godhatee abbaan isaa immoo waggaa 80 isaa gaafa guutu dhaalaan kan walitti darbudha yookiin immoo abbaarraa ilmatti kan darbudha. Kallachis immoo kallacha gosa lamatu jira. Kallacha dhugoo fi kallacha ilkoo kan inni jedhamudha. Isaan lamaan isaaniiyyuu yeroo gadoomanidha kan inni godhatamu mi'a ulfoo jechuudha. Bokkuunis akkasuma mi'a ulfoo ta'aniitu kan isaan tajaajilanidha. Deebiinsa hundi isaaniiyyuu deebii ta'u jechuudha. Kana fakkaatti jechuudha. Faaruu fardaa fi kallachaaf caaccuu kan jedhu kana fakkaatti. Galatoomaa walfaadhaa. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa.